adda Zinaash Bultumii fi mucaa obboleettii isaanii laliseen imaanaa magaalaa Naqqamtee irraati kan dhufan. Adda Zinaash gargaarsa Waaqayyo isaaniif taasise akkas jechuun dubbatu. Mucaan ana cina jirtu kun laliseen dhibee guddaan qabamtee bara 2010 kaasee ni kuffisa waan ta'eef qofaa deemuu tasumaa hin dandeessu. Haaluma kanaan mana yaalaa hedduu deemte garuu furmaata hin arganne. Otuma kanaan gadarfamtuu bara 2013 kaasee dhibee gaggabdoo akka ta'e baramuun qoricha itti fufiinsaan waggaa 2 fudhatte. Otuma qoricha fudhachaa jirtuu bara 2014 dhibeen gaggabdoo kun abiddatti ishee kuffise. Miilli ishee baay'ee gubatee madaa ulfaataa ta'ee hospitaala Naqamteetti gaafa geessinu hospitaalli Naqamtees torban 2 utuma yaalanii dhumarratti miilli ishee yaalii kanaan fayyuu akka hin dandeenyee fi cituu akka qabu nutti himan. Yeroo kanatti madaan miilla ishee irra ture kun foolii badaa waan qabuuf nama keessa deemuu baay'ee salphatti, baay'ee ulfaata. Sanarrattis baay'ee malaa ture. Miilli ishee lafa ejjechuu fi hin danda'u. Qilleensa irratti rarra'ee hafe. Ittiin lafa ejjechuu gonkumaa hin dandeessu. Haala ulfaataa fi yaaddessaa kanaan baay'ee utuu dhiphannu madaa ulfaataa kanaaf ba'aa yaaddoo nutti ta'e fudhannee gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa dhufne. Namni Waaqayyoo Raajiin Masarat Taayyees nuuf kadhatan. Ergasii maaltu isaaniif ta'e? Dhuga baatii biroollee ni qabu. Guutummaa isaa isaan dhugaa ba'u daawwadhaa. Juchootaan du'aa miti jaalalli kee isa jedhaan du'aa miti jaalalli kee Yesuusee waaqi kee ati naaf laatte ofi kee o Yesuusee. نلال the might of Jesus Christ. Hey! Charar milla torto se bidet kufisi. Go! Out! Never again. Torballa maboda milla hara. Tole maqaan keessan eenyudha biyyeessaa irraa dhuftanii gochaa Waaqayyo isiniif godhetti faati dhugaa ba'a. Maqaan koo Zinaash Bultumin jedhama. Kanan dhufe ganda Duwwaa Lamaa bakke Jaamaarraadha. Mucaan bukkee dhaabattu mucaa obboleettii kootiidha. Lalisee Imaanaa jedhamti Diggaafa Dooddoo irraa dhufte. Dhuga baatii koo inni jalqabaa mucaa kana bara 2010 gaggabdoodhaan qabamte. Bara 2010 kaasee mucaa kana lafa ittiin maraa qofaa deemuu hin dandeessu. Hin kuffisaa kana waggaa amma kanarra ture bara 2013 kuffisee utuu maatiin hin argin. Abiddatti kuffisee turtii yeroo muraasaa eegga mucaan kun abidda keessa turte booddee maatiin arganii iyyanii abidda sana keessaa ishee kaasanii fuudhanii achii kaasanii mana kiimiitti geeffatanii ennaan mana kiimii iddoo sanaa nuuf hin dadhaamu. Gara mana kiimii magaalaa Naqamteetiin gaadhaadhanii magaalaa Naqamteetti nu dabarsan. Magaalaa Naqamtee torban 2 achi ciibsee yaalee achitti bishaan akka bishaanii keessaa dhangala'aa malaa shittaa laatu keessaa dhangala'aa turtii torban 2 miicanii yaalanii dadhabanii booddee sadarkaan miilla kanaa gara cituutti deemaa jira. Hin danda'amu. Humna keenya oliidha jedhanii magaalaa Naqamtee gaafa isaaniif dadhabamu nuunoo zayitii dibataatti nannaa bishaaniin hin kadhanneetiin miicinaa fi booddee achi baafannee addana fidanne waldaa Araaraa. Eegga manna kiimii sun dadhabee finnee laayinii irra galee maskaram gaafa 8 iddoo kanatti kadhatamee fi akkuma amma argitanii namni Waaqayyoo afaansaa dibee barootaaf nuu kaase kuni torban 2 booddee miilla haaraa fiddee dhufte eegga isaan jedhanii asumatti irraa harca'uu jalqabe asumatti jijjiirama agarsiisuu jalqabe miilli yeroo kaan shittaa laatu nuyi bira dhaabachuu hin dandeenye guyyaa gaafa sanaatii kaasee hin qooree hin qulqullaa'ee mucaan kun nagaa argatte maaloo sabni Waaqayyoon nu galateeffadha. Galata jabaa gooftaadhaaf.
kuma lamaaf kudhanii jalqabee amma kuma lamaaf kudha sadiitti irratti hin beekamne ture. 2013 kaasee immoo qoricha malee socho'uu hin dandeessu kan gaggabdoo fi qaniitti firee tokko liqimsiti. Qoricha sana malee baatee mucaan kun mana barumsaa dhaquu hin dandeessu, gabaa dhaquu hin dandeessu, bishaan keessatti marammartoodhaan kuffisa. Macarrashaa irratti eegga bara 2013 kaastee amma bara kana waggaa 2 qoricha malee baatee galuu hin dandeessu. Waaqayyo nu gargaaree eegga gaafa asitti maskaram 8 asitti kadhatameefiiti mucaan kun qoricha si jaan hin argine nagaa guutuu argatte kunoo gogaa haaraa miilla haaraa waaqayyo tuume waan inni du'aa boolla keessaa kaasee jiraachisuu danda'u lafa kana irratti dhibee gaggabdoorraa dhibee hundumaarraa mucaa kana fayyisee bilisa godhee iddoo kana nu dhaabe waaqayyoon nu galateeffadhaa sabni waaqayyo. Waaqayyo dhibee tokko duwwaa fayyisee dhiisa miti hunduma saayyuu nama keessaa hin ajjeesa hundee rakkina namaa nama keessaa ajjeesa waan ta'eef ishee keessaa balleessee kun har'a fayyaa ishee gidduu keenya jirti mee galata guddaa gooftaadhaaf. Tole gaamee waa'ee keetti kan isaan dhugaa bahaa turanii yeroo sana rakkina akkam akkamii keessa akka turtee fi maal gochuu akka hin dandeenye mee ati illee dubbadhu. Tole isaan waan baay'ee isaaniiru dhukkubni kun kan na jalqabee bara 2010 na jalqabee 2010 kaasee baay'ee rakkadhaa sammuun koo duwwaana ta'a nan joonjaanarraa ta'a hiriyaa koo keessa deemuu hin danda'u bakkee deemuu hin danda'u baay'ee rakkadhaa bara 2013 jalqabee haadhumaan iyyuu na kuffisuu jalqabe ergasii na kuffisuu jalqabee naanii qoricha fayyadaminaan jedhanii ogeessi fayyaa qoricha fayyadamuuttan ka'ee qorichi isaayyuu hin jiru mana yaalaarra iyyuu hin jiru. Qorichisaa gatiin isaayyuu baay'ee guddaadha. Baay'een dhiphadha baay'een qorama kanumaan utuun qoramuu immoo bara 2014 immoo dhuma jala ga'ee 2015tti ce'uu jala ga'eetanii abiddatti na kuffise. Miilli koo kuni gubatee naanii anoo mana yaalaa biyyaatti yaalameen torbee tokkoof yaalameen naan isaanoo hin dandeenyudha na dabarsaneen naan as nan dhufee gara hospitaala naqamte as dhufee naan isaanoo unuma miicuu in tortore keessuma baay'eeyyuu raammoo yaase namni na bukkee dhaabbachuu hin danda'u in tortore miilli koo isaanoo miilli kee kunoo maanni gatiin qabu innoo isuma sanaa naan jedhani anoo na baasaa baqqaa gara waldaa araaraan naqaatiin jedheeni madaa kana fuutee baataan naan eeyyeen waaqayyoof hin danda'aman jedheen gaafa nas dhufuu raajii naa kadhatanii torban lamaan booddee miilla haaraa fidii kootu naan jedhan hiriyaa koo keessaas ol hin deebine sireettis ol hin deebine waaqayyo jariyaa kootiin na guchise. Baay'ee rakkadha adeemee qophaa koo deemuu hin danda'u abidda bukkee qophaa koo taa'uu hin danda'u mana barumsaa yeroo naqu yaaddaan adeema baay'ee rakkadha ergi gaafa naa kadhatamee kaasee ba'aa kan ofirraan dhabe dhibee kanas ofirraan dhabe waaqayyootu na keessaa dileetii godhe miilli koos akka fedha kootti deemee ba'ee galuu danda'eera miilli koo amma nagaa naa ta'eera sammuun koos nagaa argateera waaqayyoon naa galateeffadha. Yeroo sana deemuu hin dandeessu turte ati gaafa miilli kee madaa ture sana? Yeroo baay'ee rakkadhee deemuu hin danda'u mana fincaanii namatu nageessaa deemee lafa garaa koon ga'u baay'ee rakkadhee miilli koo lafa naa ejjechuu dadhabee gaafa ergasii naa kadhatamee kaasee immoo miilli koo lafa naa ejjetee adeemees iddoo barbaadee nan dhaqa amma nagaadha fayyaadha keessi koos nagaa argateera dhibee sanas ofirraa dhabeera waaqayyoon naa galateeffadha. Mee haa ta'u yeroo sana akkuma nutti himteetti deemuu hin dandeessu turte rakkinni keellee baay'ee ulfaataa akka ta'e iskiriinii irraa amma gaafa ilaalaa turre argaa turre namoonni mana isaanii ta'anii TV araaraadhaan nu daawwachaa jiran akkasuma immoo as kan jiran hundumti isaaniiyyuu fayyuu kee mirkaneeffataniif jecha asirra waliif gada deemee waan yeroo sana gochuu hin dandeenye godhi nutti argisiisa. Galata jabaa gooftaadhaaf galanni jabaan hin taaf Yesuusiif. Nama kaleessoof hin dandeenye isaan moof dandeessu ammallee galata jabaa gooftaadhaaf. Isa hundumaa isa danda'u gooftaa isa jiraataa isa jabaa isa dhibee hin danda'amne nama keessaa fuudhuuf galata jabaa.
Dhugabaatii kun lammaffaan immoo yeroo darbe raajiin chaanaaliidhaan biyyaaf kadhataa turan sanatti mucaa kootu na jalaa dhukkuba ture. Mucaan kun torbee lama baay'ee lola guddaadhaan qabamee na jalaa dhukkubsatee irraanii ol deebisaa jalaanin kaasaa manna kiimiin dadhabee anoo nama waaqayyoo harka isaaniitti tuqeetanii bishaanitti qabee waan isin rakkisu asuma irratti dhabdu yeroo kana wanti baay'ee isin duukaa ture har'aa kaasee isin irraa dhaabbataati amantiidhaan harka keessan as kaasaa nu duukaa kadhadhaa jedhanii namni waaqayyoo iskiriiniidhaan kadhatu turanii bishaan sanatti qabeetanii mucaa koo gara chaanaaliitti buteetanii nan kadhadhee fi mucaan sun saayitii bishaan sana dhugeef saayitii sagaleen nama waaqayyoo mana keenya keessatti nuuf darbee kaasee nagaa guutuu na argate qoricha sana addaan kutee waaqayyoo yeroo kana furmaata naa laatee fi kunoo mucaas nagaa naa ta'ee mucaa koo fudhadhee dhufee iddoo kanan jira waa'ee mucaa kootiis waaqayyoon naa galateeffadha. Dhugabaatii koonni sadaffaan immoo ani waggaa 2013 kaasee bitaa kanattiin ciisuun ture ciisee mucaa koon hoosifadhuun ture kaleen kun nadhii ta'ee asiin nagahee nafa nadda'uuf kaa dhaabataan turuu taa'aan turuu deemaan turuu baay'ee dhibee guddaadhaan utuma lolamuu isas karuma iskiriinii bishaanuma isaan irratti nuuf kadhatan sana dhugee zayitii araaraatiin sukkuumbadhee kaleen koo nagaanaa ta'ee amma akka barbaade deemee akka barbaade taa'ee akka barbaade yoon fayyadame dhibeen kulaalitii keessa koo hin jiru waaqayyoon dhugaasaa hin dhossu waaqayyoon jabeessaati obboloota koo maaloo naa galateeffadha. Waaqayyo sinaa eebbisuu akka fayyitanitti afaan hoora. አሁን ምስክርነታቸውን የሰጡት ወይዘሮ ዝናሽ ቡልቶምና የይታችሁ ልጅ ለሊሴ ኢማና ናቸው። እነሱ የመጡት ከዚሁ ከነቀምቴ ከተማ ነው። የመጀመሪያ ምስክርነታቸው እኔ ጋር ያለችው የይቴ ልጅ ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምራ በጣም ትታመም ነበረ። ያዞራታል፣ በሄደችበት ትወድቅ ነበረ። እንዲሁ እየተሰቃየች 2013 ዓመተ ምህረት ወደ ሐኪም ቤት ስንወስዳት የአዙሪት በሽታ እንደሆነ ነግሯት መድኃኒት እየተከታተለች ነበር። እንዲሁ ያለች ለሁለት ዓመታት መድኃኒት ወስዳ ግን ምንም መፍትሄ ያላገኘችም እንዲሁ ትሰቃይ ነበረ። መድኃኒት እየወሰደች 2014 ዓመተ ምህረት ደግሞ እሳት ላይ ወደቀች። እሳት ላይ ስትወድቅ እግሯ ተቃጠለ። ከዛን ወደ ሆስፒታል እዚሁ ነቀምት ሆስፒታል ስንወስዳት ያ እግሯ በጣም ቆስሎ ስለነበረ ያከሟት መድኃኒትም እየሰጧት ነበረ፣ ግን ምንም መፍትሄ ያላገኘችም። በመጨረሻ ላይም ያ እግሯ በጣም ቆስሎ እየደማ ወይ ደግሞ እየመገለ የማይሆን ሽታ ወይ ደግሞ የማይሆን ጠረን ስላለው በጣም ትሰቃይ ነበረ። ሰው መሃል መሄድ አትችልም፣ መቆም አትችልም። በዛ ላይ እግሯን መሬት ስለማይረግጥላት በሰው እርዳታ እንጂ መንቀሳቀስ አትችልም ነበረ። እንዲሁ ነቀምት ሆስፒታል እየታከመች ለ2 ሳምንታት ታክማ ግን መጨረሻ ላይ ሐኪሞቹ እኛ የምንችለውን ይረዳናት፣ ግን ካሁን በኋላ ምንም ማድረግ አንችልም፣ እግሯ ሊቆረጥ ይችላል ብሎ ነገሩን። ከዛን እኔ ይዣት ወደዚህ ወደ ወልዳ ክርስቲያን አረራ ዋቀዩ አዱኛ መጣው። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየም ጸለውላት። ከ2 ሳምንት በኋላ በእግሯ ቆማ ትመሰክራለች አሉና ነገሩን። እውነትም እነሱ እንዳሉ ያ መግልም ቆመ፣ ያ ቁስልም ደረቀ፣ አሁን በሙሉ ጤንነቷ ትገኛለች ብሎ መስክሯል። ለሊሴም ስለ ራሷ ምስክርነቷን ስትሰጥ እኔ ከጓደኞቼ እኩል መሄድ አልችልም፣ ራሴን አምኜ መሄድ ትምህርት ቤት መሄድም አልችልም፣ ያ ቁስል ደግሞ በጣም የማውን ሽታ ስላለው ጓደኞቼ መሃል መሄድ አልችልም፣ መቆምም አልችልም፣ እግሬም መሬት አይለቅጥልኝም፣ ራሴን አምኜ መንቀሳቀስም አልችልም፣ እንዲህ በጣም ተቸገርኩኝ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ሲጸልዩልኝ ግን አሁን በሙሉ ጤንነቴ ይገኛለሁ፣ የእግሬ ቁስልም ሙሉ በሙሉ ድነዋል፣ ይሄንን ያደረገልኝን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ብላ መስክራለች። ሁለተኛ ምስክርነታቸው ደግሞ የወይዘሮ ዝናሽ ነው። ወይዘሮ ዝናሽም እንዲህ በማለት መስክሯል። ቤት ያለው ልጄ ለ2 ሳምንታት በጣም ታመመብኝ፣ ያስታውከዋል፣ ምግብ አይስማማውም ነበረ። ሐኪም ቤት ሲወስዶም መድኃኒት ተሰጠው፣ ግን ምንም መፍትሄ አላገኘም። ከዛን የ21 ቀን ጾም ጸሎት ነበርና እኔ
ቤቴ ሁኜ ከዚህ ሊቭ እየተላለፈ ስለነበረ ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ጋር ስክሪን ይዤ ጸለይኩኝ። ኋላ ጸልዬ ለልጄም ሰጠሁት። ልጄም ሙሉ በሙሉ ነፃ ሆነ። አሁን ደህና ነው ብሎ መስክሯል። ሶስተኛ ምስክርነታቸው ደግሞ እኔን ከ2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጣም ያመኝ ነበረ። አንድ ጎኔን በጣም ያመኛል። ከኩላሊቴ ጋር ተያይዞ በአንድ ጎን መተኛት አልችልም። ረጅም ሰዓት መቆም አልችልም። ረጅም ሰዓት መቀመጥ አልችልም። እንደዚሁ እየተቸገርኩኝ እዛኑኑ ቀን እኔም ከነሱ ጋር ጸለይኩኝ። አሁን በሙሉ ጤንነቴ ይገኛለሁ። ይሄንን ሁሉን ያደረገልኝን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ብሎ መስክሯል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን።